Hordoftoota kennaa abdii murtaarratti muudii qabachuu edda kaameraa dho'iseetiin na hordofa. Dhufaa jira na hordofa. Awwaas maamuudii narra qabatee kan nagar deemaa bira deemte. Maali? Silkii kiyya fedhi dee. Silkii maal? Ani muudii na karaa natiin toon wallahi billahi. Silkii maal? Silkii kuma? Silkii mana rafuute hoo wayi amma go silkii na kakao fide hoo. Fayyaan qabu isaa kun silkii maayyuu fuudhan kiyya malee kunoo. Muudii kana naan ta'u silkii. Aan silkii kiyya malee silkii. Awwaa abdii kannaa silkii ni qalladinii sin jaa. Fayyaa. Hoo fayyaan qabu. Nama biraatu na bira ture duuba. Maal siidee kan ka'ee deemee? Guwaadeenyummaa waan biraa silkii kiyyan qalladuu waan biraa silkii kiyya fide. Aboo silkii Abdii kee kannaa fuudhee. deemee naan jagaajaganii fidi bakka. Silkii bila shakkitaa? Aboo maal ati akka faaraa maa taate sila raadaa miti. Namichi ilaal sitti himaa jira silkii bila shakkii silkii fuudhe siin jedheen. Aboo bannaati muudii akkanaa ta'u amma garam deemtee deemine eessa fitte. Aboo deeme aboo. Kunoo amma asii ka'ee deemee meen. Aboo deemine asa. Kunoo na fattashi na fattashi. Silkii afuutee finna samitti. Maarree silkiin fuudhe akka hin fuute jettee na. Naantoo bakka waan akkanaa godhamu. Atuu waan akkanaa hojiin dhaabe aboo. Aboo biraan jedha kulo silkii. Anuma, anuma, anuma.